Dambiin 259 muraa 2018 dambiin ijaarsa seeraan alaa dambiin booda lafa magaalaa naannoo Oromiyaa sirna qabsiisuuf ba'e hojiirra ooleeti kan inni jiru. Egaa kaayyoo dambii kanaa gaafa laallu qabeenyi qabiyyee seeraan alaa irra jiru diigamuun isaa dhiibbaa hawaas dinagdee guddaa kan fidu yoo ta'e. Gaafii keessaniif deebii qabadhee dhufeetiin jira. Ijoollee baay'een waa'ee lafaa yookiin immoo waa'ee mana caraqaa gaafii na gaafattan ijoollee baay'een ni jirtu. Yaa ta'u malee har'a immoo gaafii isin na gaafattan isinii deebisuudhaaf dhufe. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii YouTube Eskalleechi jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. So har'a immoo akkuma beekamu ijoollee baay'een warreen manni diigamee irraa diigamee kennamuufii hin danda'amaayi moo warrumaa mana caraqaa qofaaf kan pilaamiin kennamuu warreen jettanii ani yeroo baay'ee nan hordofaa ani akka beekutti naannoo kiyyaatti jechuudha naannoo magaalaa keenyatti jechuudha. Anillee masagabamiin ture akkuma beekamu ana jala illee diigameetii ture. So warroota jalaa diigamee galmaa jedhan carraa kanatti fayyadamaa warreen manni keessan sin jalaa diigame daandii ta'ee amma fakkeenyaaf isin irraa muramee jechuudha daandiirra kan ba'ee gimmaashni hafe jechuudha amma fakkeenyaaf gimmaashni kanaaf eessaniif gizee safaramu yookiin immoo pilaamiin itti kennamu amma kan kennamaa jiru beektanii akka duraasan kaaree 200 irratti ijaaramu osoo hin taane 140 qofa irratti kan kennamudha jechuudha. Pilaamiin akka duraa ati amma fakkeenyaaf 200 gaafa bitatte kan pilaamiin kennamu 140 qofa irratti kan kennamu jechuudha. Akkasuma lafa babal'aa muramaa irraa murameetu kan nama biraa sanitti dabalamaa jedhanii akkanatti kan ba'e jechuudha dambiin. Yaa ta'u malee nu biratti amma fakkeenyaaf kaaree kan kiyyaa kaaree 200 keessaa kaaree 75 waan akkasiititu hafe yoo jenne kan kiyya akkasitti hafe isaan booda kaaree 75 kaaree kan nama biraatis immoo akkasumatti kan mummuramee ni jira. Carraan jiru maalidha nama saniin walitti dabalee kaaree 140 nama biraatiif yookiin naaf kennama yookiin immoo nama biraa saniif kennama. Kan nama biraa sun immoo hin dhabu kan biraatiif kennama jechuudha. Kanaafiyyuu wanti jiru isa kanaadha isiniin jedha obboloota koo. So warreen kana na gaafattan gaafiin keessan kanuma fakkaata. Ani amma ammatti warreen dura masagabamanii fudhataniitii jiru jechuudha. Kuni kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaa jedhameeti kan masagabamamu warreen jalqaba akka jalqabeen masagabaman fudhataniitii jiru. Ani marsaa lammaffaa irratti kan masagabame jechuudha. Kanaafuu warreen maqaa keessaniin jiru amma fakkeenyaaf piroosasii hedduu qaba. Ani maqaa kiyyaan hin jiru maqaa abbaa kiyyaatiin jira. So maqaa isaantu masagabamaa jechuudha. Isaantu masagabama warreen immoo maqaa keessatiin bittanii isinmatu masagabamuu danda'a yookiin immoo mattaawaqaan magaalaa sanii qabaachuu qabdu kan jedhu seera akka waraqaan ba'etti jechuudha. Isaan kan masagabamtanii. So waan akkasiiti isiniin jedha warreen gaafii na gaafattan isa kanaadha. Waan jiru immoo ani wanti irra ga'e yookiin immoo wanta gaafii akkasii isiniifan wanti irra ga'anii isiniifin ijoollee baay'een gaafii na gaafattanii turtanii isa dheengaddaas irratti jechuudha. Yaa ta'u malee waan akkasiiti jechuudha. Piroosasii hedduu qaba garuu immoo beektanii ijoolleen abdii kuttanii yookiin immoo ni jira dhugaa dubbachuuf biyya ormaa keessatti dadhabanii waa baay'eetu jira. So haa ta'u malee lafichi akkamitti kan keenya akkamitti diigamee warri seeraan alaa siin jalaa diigames akkasumas immoo iyyannoo ni galfattu waraqaa jechuudha. Warroota daandii ta'ee seeraan ala diigame ta'ee waraqata galfatanii jiru jechuudha. Kana waraqaa galfatan san irratti
murtoonni kennamaa fi warreen dura zimbiloo jalaa diigamee ture warri jalqaba masaggaban fudhatanii yani immoo marsaa lammaffaarratti kan masaggabame. Kanaafiyyuu homaa hin yaadinaa isiniin jedha Waaqayyo beekadha. Humna keenya Rabbiin hin gatu. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf waan akkasii isiniin jedha. Ijoolleen abdii kuttanii turtanii boossanii waa baay'eetu jira. Yaa'u dhugaa dubbachuuf xaaranii ni jira mitiiree gaafa xiqqoo ishii dadhabbii ofiisan yookiin immoo dadhabbii firii ofiisan dhabanii hedduu takka namatti dhaga'amaa nama gaddisiisalleedha. Haa ta'u malee immoo abdii kutuus hin barbaachisu. Jireenya addunyaa yaa ni beektu hundumti keessanuu waanuma tokko irratti maan taane dhugaa dubbachuu fi uumaan natti fakkaatu tarii ani waggaa baay'ee itti dadhabee xaareen ture garuu gaafa akkas ta'e naan jedhanii dhugaa dubbachuuf uumaa waanuma tokko ani waggaa dheeraa biyya ormaa keessas ture dadhabbii akkaataa ittiin dadhabanii fidanis waan hundumaayyuu argee anumatu dadhabee fide so waan natti fakkaanne Waaqayyoon fayyaa naa kennee galata Waaqayyoo jedheetuma fudhadhe so dhugaa dubbachuuf galanni isaan badiniiti. Tamasgeen jechuudha waanuma qabanitti gammaduudha. Wanti fidan hin jiru beektanii boo'aniis gaddaniis abdiis kutanii wanti dhufu hin jiru. Wanti tokko erga badeen boodatti wanti tokko erga ta'een boodatti wanta duubatti hin deebi'amneedha waan ta'eef namoota amma fakkeenyaaf ani dhugaa dubbachuuf biyyatti galee jechuudha gaafa fooqii hin diigamu anuma biratti jechuudha. Isa oonan ilaalee dhugaa dubbachuuf tanaaf yookiin immoo abdii natti ture jechuudha. Inni osoo fakkeenyaaf nama tokko ta'ee yookiin immoo kan nama tokko lama kan ta'u ta'ee siyaarsaas baay'ee sitti eenyu jedha. Garuu immoo kunaanuu nama hunda katamaa hunda waan ta'eef wanti godhan tokko hin jiru. Ijoolleen tokko dhugaa dubbachuuf hin jiru beektanii hiriyoonni kiyyallee akka malee gaddanii bakka lubbuu ofiitirratti kan murteessan namoonni hedduun ni jiru. Kanaafuu immoo akkas ta'u hin qabu. Waanuma tokko abdiidhaan Waaqayyoo eeggachuudha malee dafanii obsuun barbaachisaadha. Yeroo hundumaayyuu dhugaa dubbachuuf ni jira miti. Yeroo baay'ee namoonni amma fakkeenya waanuma xiqqoo yeroo sanitti waa hedduu namatti dhaga'amu tokko gaafa nama jalaa badee namoonni baay'een lubbuu ofiitirratti murteessuudhaaf kan ka'anii jiru namoota baay'eedha jechuudha. Namoonni akkanaa yaa ta'u malee immoo akkas ta'uu hin qabu koongumaayyuu maaliif abdii qabanitti gammaduudha. Immoo beektanii anumatu fides immoo jechuun bakka namatti dhaga'ama garuu yeroodhaaf ofumaatti obsaniiti Waaqas gaddisiisuu baatanii fayyaa qabaadhe Waaqayyoo fayyaa naa kennuu baate anumatu fayyaa qabaatee kan hojjetee fide waan ta'eef ammas tarii fayyaan qaba waan ta'eef hojjedhee taffida jedhaatoo gara fuulduraatitti tattaafachuuf yaalaa malee duubatti deebi'uuf hin yaalinaa isiniin jedha. Waanuma ta'eefis ta'u garuu immoo nama sinaarsaa gaafa dadhabanii hoggaa dheeraa dadhabanii dadhabbiin firiin ofii sun nama jalaa badu yookiin immoo nama jalaa baakkanu baay'ee namatti dhaga'ama. Inni akkasiin jira obboloota koo. እንግዲህ Waaqayyoon waa gargaaru hunduma keenya iyyuu warroota akka kiyyaa warroota gadditanii Rabbiin gadda keessan gammachuutti isiniif haa jijjiiru. Egaa waan akkanaatitu jira. Warreen maqaa keessan hin jiru immoo wanti kun maqaa keessaniin bitattan yoo ta'e immoo carraa kanatti fayyadamaa sirriitti beektanii gara biyya Arabaatirree deebitanii waan san sirreeffachuun dirqama. Maqaa keetiin yoo ta'e malee maqaa nama biraati waan hin danda'amneef maatiin akka nuuf sirreessan yookiin immoo yoo jettan yookiin immoo dogongora siin jalaa ta'uu danda'a waan ta'eef maqaa keessaniin kan bitame maquma keessaniin xumuramuu danda'a waan jedhameef kanaafuu waan akkanaa carraa ishee xiqqoo nuuf kennamte sanatti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo. Hunduma keenya Rabbiin waan gargaaru
siniin jedha waan akkasiitii እንግዲህ waa baay'ee barbaachisaa piroosasii hedduu barbaachisaa waan ta'eef kan ammoo sirriitti gaafattanii xumurachuun dirqama siniin jedha wanti kana caalu dadhabbii ofii kana caalu hin jiru waan ta'eef kanaaf itti fayyadamaa siniin jedha naa kana fakkaata so wantoota jiru wantoota dhufu wantaan irra ga'ee kan isiniif qoodu ta'a turtii gaarii qabaadhaa nagaan haa turaa.